kan inni duuka buutatti agarsiise. Namni barumsa kana hin fudhanne isin barsiisuudhaaf yoo dhufe isa maal hin godhina jedha. Mana keessanitti isin simatina. Simachuu qofaa jedha miti osoo hin taane nagaayyuu isin gaafatina. Egaati sababoonni manni kiristaanaa keenya ittiin namoota shakkitoota kana ittiin footu maalidha? Maaliif foon barbaachise kan jedhuuf sababoota lamaan sadan tokko kaasnee ilaalla. Manni kiristaanaa shakkitoota kana yoo mana kiristaanaa keessaa hin foone of gidduu keessa kan jiraattu yoo taate sababa shakkii sanaadhaan kennaadhaaf ayyaanni Waaqayyoo mana kiristaanaa irraa fagaachuu danda'a. Haalli fo'insaa shakkitootaa kun shakkii isaanii irratti kan hundaa'edha. Gaafa mana kiristaanaatti deebi'an akkamitti deebi'u kan jedhudha jechuudha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo bakka garaa garaa taa'uudhaan barumsa kana hordofaa kan jirtan nagaa Waaqa isa jiraataadhaan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtanii. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jennee akka isa galateeffannuuf Waaqayyo nuuf eeyyame yeroo kana nu geef maqaa Waaqa keenyaa kan ulfaate kan galatoomu nuuf haa ta'u. Ulfaattoodhaaf kabajamtuu kan taate haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii maqaan ishee kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Ergamoonni toloonni qulqulloonni wareegamtoonni hundumtuu akka kabajaaf aangoo Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan ulfaateef kan galateeffaman nuuf haa ta'ani. Akka eeyyama Waaqayyootti barumsa keenya kutaa sadaffaa itti fufnee kan wajjin ilaallu ta'a. Egaatti kutaa darbee keessatti kutaa lammaffaa keessatti keessumattiyyuu amalli shakkitootaa maal akka inni ta'e ilaallee jirra tuqaalee muraasa kaasne jechuudha. Akkasumas immoo sababoota shakkiidhaaf nama saaxilan maal akka isaan ta'an kutaa darbee kana keessatti heerree jirra. Akkasumas immoo rakkoo shakkitootaan dhufu maal akka isaan ta'an kutaa darbee keessatti kaasnee ilaallee jirra. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa irraa immoo shakkitoota kana mana kiristaanaa irraa fuudhuun maaf akka barbaachise akkasumas immoo shakkitoonni kun mana kiristaanaa irraa fuudhamanii gaabbiidhaan gara mana kiristaanaatti gaafa deebi'an akkamitti deebi'uu akka isaan qaban. Dhumarratti immoo nuti ofii keenya shakkitoota irraa akkamitti akka of eeguu qabnu kaasnee barumsa keenya kan ittiin goolabnu ta'a. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hanga xumuraa barumsa keenyatti nu wajjin ta'ee nu gaggeessuun tolaaf arjummaa isaa nuuf haa ta'u. Egaati mata dureen nuti jalqabarratti kaasnee ilaallu kutaa kana keessatti mana kiristaanaa irraa shakkitoota fo'uu kan jedhudha jechaadha. Egaa shakkitoonni mana kiristaanaa keessaa fo'uun maaliif barbaachise? Sakana as keessatti gaafa kaasnee ilaallu jalqabarratti fo'uu gaafa jennu hiikama isaarraa kaasnee gaafa ilaallu fo'uu jechuun adda baasuu yookaan immoo miseensummaa qaama tokko irraa haquu garee tokko keessaati adda baasuu kan jedhudha jechuudha. Kanaaf egaa namni tokko amantaa fi icciitii mana kiristaanaa kan amanee kennaa isheef erga fudhatee qaama ishee erga ta'ee booda waan hamane sana yoo gane mana kiristaanaa irraati ni fo'ama adda ni bahaa jechaadha. Kun immoo kan taasifamuuf namni kun waan mana kiristaanaa irraa fagaateef icciitii sana irraa qoodachuu akka hin qabnee fi kanaa booda qaama koomiti bakka barbaadde deemi ana wajjin tokkummaa hin qabdu jette manni kiristaanaan kan isheen qaama ishee kana ofirraa adda baastudha jechaadha. Egaa foos ta'ee foon kun kaayyoos ta'ee fedhaa qulqulleetti mana kiristaanaa miti. Manni kiristaanaa nama tokko mana kiristaanaa irraati gaafa adda baastu gaafa hariitu kaayyoo ishee ta'ee miti. Haalaan dirqamsiifamteeti malee. Isa kana qulqulluun abbaan Agnaatiyoos maal jedhu nama tokko jabeessuu nyaachisuu fi heeguu malee murteessuun gahee mana kiristaanaa miti jedhu. Hawwii fi fedhii qulqulleetti mana kiristaanaa namoota warreen jiran gara haalaatti baasuu aafuutii warreen bakkee jiran illee akkamittiin gara mana kiristaanaatti akka deebistu warreen bakkee keessatti badanii jiran akkamittiin gara miseensummaa isheetti akka fiddu halkaniif guyyaa kan dhamaatudha. Haa ta'uti garuu yeroo sadarkaadhaan ilaalamu namoonni erga mana kiristaanaa seenanii booda erga itti dhiyaatanii booda kan fagaatan erga hamananii booda kan ganan waan jiraniif isaan kun mana kiristaanaa keessa jiraachuu waan hin qabneef mana kiristaanaa irraa fo'uuf dirqamsiifamte jechaadha.
Kanaaf wanta nuti hubachuu qabnu as keessatti keessumatti iyyuu foon kun namni tokko qaama isaa keessa kan dhukkubsate gara biraatti darbuudhaaf kan sodaachisu ta'e qaama isaa biraa miidhuudhaaf kan sodaachisu ta'e akkuma yaalaan ofirraatti kutu manni kiristaanaas immoo namni tokko sababa shakkii isaatiin sababa ganumsa isaatiin qaama mana kiristaanaaf kan sodaachisu yoo ta'e mana kiristaanaaf hammeenya irra kan buusu yoo ta'e manni kiristaanaas qaama kana ofirraatti adda kan baastudha jechaadha. Isa kana keessumatti iyyuu namoota yaada dogoggoraa qabatanii deeman, namoota yaada shakkii qabatanii deeman, namoota hojii hammeenyaa hojjetan, namoota barumsa Kiristoosin hin hordofne mana kiristaanaarraa akkasumas qaama kiristaanaarraatti adda baasuun akka barbaachisu caqasoota muraasa macaafa qulqulluu keessatti ni arganna jechaadha. Isa keessatti keessumatti qulqulluun Phaawulos ergaawwan barreesse keessatti kan argamanii ergaan isa Roomeedhaaf barreesse boqonnaa 16 yoo ilaallu maal jedha qulqulluun Phaawulos obboloota koo jedha warra barsiisa isin fudhatan morman yookaan immoo barsiisa isin fudhatanii warreen mormuudhaan yaada namoota gargar baasanii amantii irraa kuffisan isaan irraa akka of eeggatan isanan gorsaa'edha. Namoota warreen akkamii irraati? Namoota warreen barsiisa isaanii barsiisa sirrii ta'edhaan morman namoota immoo gargar baasan isaan kanarraati akka fagaatan isanan gorsaa jedha. Isaan irraas immoo maal ta'a fagaadhaa. Warra wanta akkasii hojjetan kuni garaa isaaniif yookaan immoo yaada garaa isaaniidhaaf jecha malee waa'ee Kiristoosiif warreen hojjetan miti jechuudhaan qulqulluun Phaawulos kan inni kaase. Kanaaf namoonni akkasii kun keessumatti warreen barumsaa sirriidhaan morman kuni waa'ee yaada garaa isaaniidhaaf waa'ee fedhii isaaniidhaaf qofa waan hojjetaniif isaan irraatii fagaachuu akka qabnu qulqulluun Phaawulos kutaa kana keessatti nuuf heeraa jechaadha. Akkasumas immoo qulqulluun Yohaannis ergaa isaa lammaffaa lakkoofsa 9 irratti lakkoofsa 9 fi lakkoofsa 10 irratti yaada kana nuuf kaasee jira. Maal jedha qulqulluun kuni namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiise kana irra darbee barsiisu Waaqayyoo of biraa hin qabu jedha. Namni barsiisa Kiristoositti qabamu dhiise tokko barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiise lammaffaan immoo barumsa isa kanarra darbu kuni Waaqayyoon of biraa hin qabu jedha. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuudhaaf yoo dhufe barsiisa kan barsiisa Kiristoosiin kan Kiristoos barsiise kan inni lallabe kan inni duuka buutatti agarsiise namni barumsa kana hin fudhanne isin barsiisuudhaaf yoo dhufe isa maal hin godhina jedha mana keessanitti isin simatiina simachuu qofaa jedhamti osoo hin taane nagaayyuu isin gaafatiina jechuudhaan qulqulluun Yohaannis kan nuuf eeree jiru jechaadha. Kanaaf namoonni kun keessumattuu namoonni yaada shakkii barsiisan barumsa Kiristoosiin ala ta'e kan barsiisan kana ibin of keessa keenya wajjin jiraachuu mitiiti miseensa godhannee wajjin deddeebi'uu mitiiti gara keenya yoo dhufan nu barsiisuudhaaf gara keenyatti yoo dhiyaatan illee isaan simachuu akka nuti hin qabne simachuu qofaas immoo osoo hin taane nagaallee gaafachuu akka nuti hin qabne qulqulluun kun nuuf eeraa jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa keenyas namoota kana erga dhiyaatanii booda waan fagaataniif erga amananii booda waan gananiif isin qaama koo miti. Kana booda isin anaa wajjin tokkummaa hin qabdanii anaa wajjin jireenya hin qabdanii kanaaf deemaa jetteetti kan isheen mana kiristaanaa irraa isaan geggeessitu jechaadha. Egaati sababoonni manni kiristaanaa keenya ittiin namoota shakkitoota kana ittiin footu maalidha? Maaliif foon barbaachise kan jedhuuf sababoota lamaan sadan tokko kaasnee ilaalla. Sababni jalqabaan amantoota akka hin faalleef eeguudhaaf jechadha. Shakkitoonni kun yaada shakkii isaaniidhaan barumsa shakkii isaaniidhaan amantoota mana kiristaanaa keessa jiran akka isaan hin faalleef akka isaan hin xureessineef akka isaan hin summeessineef jecha mana kiristaanaatti isaan footi. Keessumatti immoo shakkummaan kun yeroo darbes ilaallee ture dhukkubadha. Dhukkuba keessaa immoo keessatti dhukkuba daddarbaadha. Dhukkuba namaa namatti daddarbu. Dhukkubni namaa namatti daddarbu akkamitti akka inni daddarbu saffisan ittiin daddarbu hedduun keenya hin beekna. Kanaaf shakkummaan kunis amala dhukkuba daddarbaa qaba. Kanaaf namoota dhukkubsatan kana manni kiristaanaa dhukkubsataniitu yaalamaa dhukkubsataniitu wallaanamaa gaafa isheen ittiin jettu lakkii nutoo hin dhukkubsanne nutoo fayyaadha yoo isaan jedhan dhukkuba osoo qabanii dhukkubsachuu isaanii osoo arganii gaafa san akkeetti rakkoo isaanii kana haalanii manni kiristaanaa isaan kana irra deddeebitee gorsitee irra deddeebitee itti himtee yoo isaan fudhachuu didan dhukkuba isaanii kanaan
namoota biraa akka isaan hin faalleef namoota biraatti akka isaan hin dabarsineef mana kiristaanaa irraati isaan footi. Egaati keessumatti gaafa fayyaatti dhufnee gaafa ilaallu namni tokko qaamni isaa keessaati gar tokko yoo dhukkubsate qaamni dhukkubsate suni qaama isa afeedhaaf yaaddoo yoo ta'e kan daddarbu yoo ta'e furmaanni hakiimonni kennan yookaan ogeessonni fayyaa kennanii qaama dhukkubsate sana irraa muranii gatuudha. Qaama dhukkubsate sana kan isaan irraa muranii gatan dhukkubsataa kana miidhuuf jedhanii miti. Dhukkubsataan kun akka inni miidhamuuf osoo hin taane caalaattuu isa fayyaduudhaaf isaaf yaadaniiti. Sababiin isaa qaamni dhukkubsate sun yoo irraa hin muramne qaamaan warreen afaniif kan sodaachisu yoo ta'e kan daddarbu yoo ta'e jireenya isaadhaaf boor rakkoo irra kan geessisu yoo ta'e qaamni sun akka inni irraa muramuudhaaf kan isaan murteessanii jechaadha. Kanaaf egaa namichi dhukkubsataan kun yeroo kanatti filannoo lama qaba. Filannoo inni qabu tokko qaamni sun irra jiraate qaamni isaa kan biraa akka inni faana du'u taasisuudha. Qaamni lama filannoo inni lammaffaan immoo qaama dhukkubsataan irraa mursiisee jireenya lubbuu yookaan jireenya ittiin addunyaa kana turu argachuudha jechaadha. Kana lamaan keessa filannoo tokko qaba jechaadha. Kanaaf egaa manni kiristaanaa keenyas dhukkuba shakkummaa dhukkubsataniitu kanaafuu fayyuu kan hin dandeenye dhukkuba shakkummaa kanaan dhukkubsatanii fayyuu kan hin dandeenye ilaaltee yaalamaa jennaa yoo isaan yaalamuu didan callistee hin ilaaltu. Sababiin isaa dhukkubni sun amantootatti darbee waan isaan balleessuu danda'uuf mana kiristaanaa waan miidhuu danda'uuf mana kiristaanaa kuffisuu waan danda'uuf qaama sana irraa kuttee baasti. Mana kiristaanaa irraati footi. Kanaaf qulqulleettiin mana kiristaanaa kan isheen kana taasistuuf amantoonni ishee akka isheen hin faalamneef qaamni ishee inni biraan akka inni hin duuneef jecha namoota kana akkuma dhukkubsataan sun osoo gadduu qaama isaa isa dhukkubsataa ta'e ofirraa kutee gatu manni kiristaanaa keenyas gaddaa waa'ee namicha hariyamu kana waa'ee namicha foomu kana gaddaa mana kiristaanaa irraatti kan isheen footoo jaala. Namoonni jireenya shakkummaa kanaan jiraatan gaafa shakkiidhaan mana kiristaanaa keessa deddeebi'an gaafa yaada shakkiidhaan mana kiristaanaa keessa jiraatan mana kiristaanaatti dheecha fiduu danda'u. Kennaa manni kiristaanaa akka irraa fudhatamu taasisuu danda'u. Isa kana fakkeenya kaasnee yoo ilaalle macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo dubbisnu seenaa warra Israa'eliin arganna. Uummanni Israa'el biyya Gibxii keessaa gaafa bahanii Waaqayyoo isaan geggeessee biyya dhaala isaanii Kana'aaniin akka galaniif Yordaanosiin yeroo ce'anii deemanii Yerikoo harka isaaniitti dabarsee yeroo kennu Waaqayyoo wanta isaaniin abboome qaba ture. Eenyuun uummata Israa'el kana. Maal jedhee uummata sana gaafa isaan mo'atanii wantoota achi keessaa keessumattuu qabeenya uummata sana akka isaan hin tuqne qabeenya sana yoo isaan tuqan immoo hirmii akka inni ta'e hooda akka inni ta'e isaaniin abboome ture. Eenyuun uummata Israa'el biyya Ijipti keessaa ba'anii Kana'aaniin deemaa jiran kana jechaadha. Haa ta'u malee gidduu isaaniidhaan namni Akaan jedhamu wanta hin tuqin jedhame kana waan tuqee argameef wanta hin fudhatin jedhame kana waan fudhatee qabeenya isaatti dabalatee argameedhaaf jecha Waaqayyoo uummata kanarraati adda ba'e. Uummata kamirraa uummata Israa'el kanarraati. Gaafa inni isaanirraa adda ba'u uummanni duraan mo'annaa qaban injifannoo qabanii guyyaa sanarraa kaatanii mo'atamanii nageenya hin dhaban tokkummaa hin dhabanii jeequmsi isaan gidduutti hin ta'e gaddi guddaan isaan gidduutti bu'e. Gaafa kana Iyyaasuun rakkoon kun maal akka inni ta'e fuuldura Waaqayyootti dhiyaatee gombifamee kadhachuu eegale. Gaafa inni jilbeeffatee kadhatu Waaqayyoos immoo Iyyaasuudhaan maaf jilbeeffatee kadhata ol ka'i jechuudhaan rakkoo isaan gidduu jiru itti hime maal jedhe ani waa'inni keessan isin wanta isin abboome wanta isin ajaje hin eegne isin gidduuti wanta ani ooda jedhe hin tuqina isiniin jedhe kan tuqe jira kan qabeenyatti dabalate jira kanaaf ammallee ganaa leeyya'uuf jirtu mo'amuuf jirtu injifatamuuf jirtu jechuudhaan wanta isaan raawwatan itti hime. Erga akkas jedhee itti hime booda ani Waaqayyoon keessan akkan isin wajjin ta'uu barbaaddu yoo taatan an akkan isin wajjin deebi'ee jiraadhu barbaaddu yoo taatan namoota kana raawwatan sanyii kana raawwatan of keessaa baasaa jedheeti kan inni itti dubbate eenyutti Iyyaasuutti jechaadha Waaqayyo. Iyyaasuunis uummata sana dhiyeessee wanta Waaqayyo itti dubbate kana itti hime.
Isin keessaati namoonni waaqayyo wanta hoodate hin tuqina nuun jedhe sana kan tuqxan waan jirtaniif wanta tuqxan warreen jirtan kun waaqayyo nurraa adda bahee waan jiruuf mo'ichi waan nurraa fudhatamee jiruuf adda of baasaa jedhe. Iyyaasuunis gaafa kana gaafa akkas jedhu akaanis akka inni wanta waaqayyo hin tuqiin jedhame sana akka inni tuqee argame isaaniif ifa baase. Ilaala sababa akaan hojii hamaa kana raawwateef uummanni sun hundumtuu ittiin adabamaniiru. Sababa diha kaaniin uummanni Israa'el hundumtuu mo'annaan irraa fuudhame, injifannaa irraa fuudhame. Sababa sanaa namoonni hedduun gidduu isaanii du'an waraana irratti jechaadha. Gaddi guddaan isaan gidduutti ta'e. Gaafa kana Iyyaasuunis immoo akkuma waaqayyo isa boome akaan saboota kana gidduudhaa fo'ee qabeenya isaa maatii isaa ijoollee isaa horii inni qabu hundumaa fo'ee akaan akka inni du'u itti murteeffame dhagaadhaan rukutamee du'e. Yeroo sanarraa kaasee waaqayyo isaanii wajjin ta'e jechaadha. Kanaaf egaa seenaa kanarraa wanti nuti barannu keessumatti iyyuu seenaa kitaaba kana keessaa wanti nu barannu akaan wanta oodate tuquu isaadhaaf uummanni sun akka inni hadabame. Wanta hin tuqina wanta raawwatina jedhame sana hojjechuu isaadhaan uummanni sababa isaatiin akka inni hadabame sababa isaan yaada shakkii kaasaniif sababa isaan amantaa irraa hir'isaniif sababa isaan amantaatti dabalaniif jecha waaqayyo kennaaf ayyaana isaa nurraa fudhachuu danda'a. Kennaaf ayyaana isaa nurraa fudhachuu danda'a jechaadha. Sababa badiin sun raawwataniif manni kiristaanaa shakkitoota kana yoo mana kiristaanaa keessaa hin foone of gidduu keessa kan jiraattu yoo taate sababa shakkii sanaadhaan kennaadhaaf ayyaanni waaqayyo mana kiristaanaa irraa fagaachuu danda'a. Sababiinsa waaqayyo dubbatee jira waan ta'eedhaaf keessatti. Kanaaf namoota akkasii kana mana kiristaanaa irraa yoo adda hin baasne yoo irraa hin fageessine kennaa isaa kan nurraa fagaatu ta'a. Kanaafidha manni kiristaanaa keenya kennaadhaaf ayyaanni waaqayyo akka uummata ishee irraa hin fagaanneef jecha sababa yakka isaanii sababa badii warreen shakkitoota kanaaf manni kiristaanaa akka isheen hin adabamneef jecha shakkitoota mana kiristaanaa irraa kan footoo jechaadha. Akkasumas immoo seenaa kana keessatti keessumatti iyyuu mana shakkitoota maaliif foofu akka barbaachisu qulqulluun Abbaa Agusxiinoos xumura jaarraa arfaffaadhaaf jalqabbii jaarraa shanaffaa keessatti shakkitoota wajjin dhamaatii hedduu taasisaa turaniiru abbaan kun. Abbaan kun dhamaatii hedduu gaafa taasisaa turan keessatti yeroo hedduu shakkitoonni kun akka isaan deebi'aniidhaaf isaanii wajjin wal falmii erga taasisanii booda yaada isaanii keessatti wanta isaan hubatan erga dadhabanii booda wanta isaan hubatanii shakkitoota mana kiristaanaa irraa fo'uudhaa fi amantoota immoo amantaa keessatti callisuun jabeessuun qofti furmaata akka ta'edha kan isaan dhumarratti hubatan. Kanaaf yaada isaanii keessatti wanta tokko kaa'u. Maal jedhu nyaataa wajjin wal fakkeessaniitti kan isaan ibsan jechaadha. Wanta nuuf hin mijanne gara garaa keenyatti yoo simanne garaa keenya keessaatiin wanti nuuf hin malle suni yookaan wanti nuuf garaa keenyaaf hin mijanne suni deebi'ee garaa keenya keessaa yoo hin baane garaan keenya yookaan immoo keessi keenya nagaan argatu keessoon keenya fayyaa hin qabu jedha abbaan kun. Akkasuma manni kiristaanaas wanta kan ishee hin taane wanta isheedhaaf hin mijanne gara isheetti yoo seene akkuma keessi keenya nagaa hin qabne manni kiristaanaas ni jeeqamti. Manni kiristaanaa amalli jireenya ishee faana kan hin deemne yookaan yaada hormaan kamiiniyyuu kan walii hin galle gara isheetti yoo seene boqonnaa isheef hin kennu jedha abbaan kun. Dhugumatti manni wanta nu nyaannu keessumattuu nyaatonni nuuf hin sifoomne nyaatonni summii ta'an gara keessa keenyaatti yoo fudhanne nyaanni sun nageenya nuuf hin kennu. Yookaan nu ajjeesa yoo nu keessa deebi'ee hin baanu ta'e yookaan nu ajjeesa yookaan dhukkuba hamaa irra nu geessisaa jechaadha. Akkasuma shakkitoonni kunis mana kiristaanaa keessa gaafa jiraatan mana kiristaanaa amala kana wajjin waan ol hin galleef amalli ishee isaan faana waan tokko hin taaneef keessoo isheetti nagaa hin argattu hin tasgabbooftu jechuudhaan abbaan kun yaada kana kaasuu jedha. Akkasuma qulqulluun Yohaannis immoo ergaa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti maal jedha? Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti jedhu. Warreen shakkitoonni kun nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii ta'e nu wajjin itti fufanii jiraatu turanii. Garuu immoo isaan hundinuu kan keenya ta'uu dhiisuu isaanii beeksisuuf jecha nu keessaa bahanii jechuudhaan kan isaan nuuf kaane. Kanaaf wanti kan keenya hin taane hundinuu nu wajjin jiraachuu hin danda'an nu keessaa bahuuf jiru. Isa kana beekuun nurra jiraata jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya gartuu ishee kan hin taane, garee ishee kan hin taane, qaama ishee kan hin taane, ishee wajjin waloomee jiraachuu kan hin dandeenye, amala mana kiristaanaa qabatee deemuu kan hin dandeenye
mana kiristaanaa irraati kan isheen adda baastu jechaadha. Egaa shakkitoota kana callisnee obsinee ni dabarraa yookaas immoo wajjin ni jiraannaa hin jijjiiramu jennee faana jiraachuun rakkoo guddaadha. Kun garamitti nu geessa barumsa ortodoksii barumsa shakkitoota gara tokkootti jechuu nu geessaa jechaadha. Kanaaf shakkitoota of keessatti qabannee jiraachuun nurra hin jiraatu. Sa'aatii isaan adda ba'anii beekamanii irraa kaasee mana kiristaanaa irraati fo'amuutu qabaatu jechaadha. Kanaaf egaa ortodoksiin duuka buutuudhaa fi kitaaba qulqulluu irratti hundoofte kan boonfamte kuni eeguudhaaf qofa osoo hin taane amalli keenyas immoo keessumatti amalli ortodoksii shakkitoota wajjin walummaa tokkummaa akka isheen hin qabne beeksisuudhaaf mana kiristaanaa irraatti kan fo'amu. Isa kana qulqulluun Phaawulos maal jedha? Warreen hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa jedha. Qajeelinni fi jallinni maal waliirra qaba? Ifniif dukkannis immoo tokkummaa maalii qabu ree jechuudhaani qulqulleetti manni kiristaanaa amantoota ishee akka hin jeeqamneef jecha shakkitoota ilaalcha shakkitoota kanneen qabanii yaa'ii kiristaanaa irraa footi tokkummaas isaan wajjin waan hin qabneef walitti dhufeenya isaan wajjin waan hin qabneef kana taasiste jechaadha. Kaayyoon isheen inni jalqabaan itti mana kiristaanaa irraatti isaan footu amantoonni ishee kun akka hin faalamneefidha. Sababiin inni lammaffaan manni kiristaanaa keenya shakkitoota kana mana kiristaanaa irraatti footuu fi faayidaa nama sanaaf jechadha. Manni kiristaanaa egaa akkuma kaasee akkuma jalqaba irratti ilaalaa jirru kana jechaadha. Namni fo'amu mana kiristaanaa irraatti maal fayyadama yoo jenne yoo xiqqaate wantoota bu'uuraa lama argata jechaadha. Inni tokkoffaa namichi kun carraa of ilaaluu argata. Carraa of ilaaluu dhaabbatee akka of ilaaluuf carraa argata. Barumsa shakkummaa facaasuu irratti kan dhabe maal gochaa akka jiru hojiinsaa maal akka ta'e maal balleessee akka mana kiristaanaa irraa akka hari'ame akka inni of xiinxalee of ilaaluuf isa gargaara jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya namichi kun itti himnaan waan dideef barsiisnaan waan dideef dhaga'uu waan dideef gaafa mana kiristaanaa irraa isa hariitu carraa of ilaaluu qaba of dhaggeeffachuu qaba. Maal balleessee na hari'anii hojiin hani raawwadhe maalidha dogoggorri koo maalidha jedhee waan of xiinxalu waan of ilaaluuf jecha mana kiristaanaa irraati isa hariite jechaadha. Kanaaf kaayyoon guddaan ittiin isheen mana kiristaanaa hariituuf namichi kun akka inni dhaabbatee of ilaaluudhaaf. Lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 3:14-15 maal jedha? Nama akka ergaa kanaatti dubbii keenyaaf hin abboomamne yaadaan qabadhaa jedha. Akka inni leeyyootti hidhatasaa ta'uu dhiisaadha. Akka obboleessaatti isa gorsaa malee immoo akka diinattis immoo isa hin ilaalinaa jedha qulqulluun Phaawulos. Namni ari'amu kuni akka diinaatti ilaalamuu hin qabu. Ta'us mana kiristaanaa keessaa waan ba'ee jiruudhaa fi isa immoo hubachiisuun dirqamadha. Miseensa mana kiristaanaa akka hin taane rakkoon guddaan keessumattuu yeroo baay'ee dhaloota hammaa irratti mul'ataa jiru. Namni tokko gara yaada shakkiitti yoo deemu gara badii tokkotti gaafa inni deemu namoonni hundumtuu itti duulu. Namni kun caalaatti akka inni hojii sana jabeessu taasisu malee namni sun akka inni yaada gaabbii yeroo gaabbiitti argatuuf yeroo hin kennamuufi. Hojii akkasiidha yeroo baay'ee kan raawwatamu jechaadha. Kun wallaalummaa keenya irraa kan ka'edha. Haa ta'uti garuu namni tokko gaafa inni yakkee balleessu gaafa inni mana kiristaanaa keessaati hari'amu nama sana akka diinaatti ilaaluun nurra hin jiraatu. Namni sun carraa deebi'uu yoo argate iyyuu saba ilaalcha keenyaadhaaf akka itti deebi'u waan hin qabaanneef jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa nama kana kan ishee mana kiristaanaa irraatti baastu keessumatti iyyuu akkan of ilaaluuf akkan of dhaggeeffatuufidha. Waaqayyo jalqabatti Addaamiin erga uume Addaam gaafa inni yakku gaafa inni balleessu Eden Gannat keessaatii Addaamiin baasee jira. Waaqayyo Addaamiin kan inni hari'ee Addaamiin waan jibbeef yookaan akka diinaatti waan ilaaleen miti. Waaqayyo osoo Addaamiin hin jaallatu ta'eeti deebi'ee ilma namaa fayyisuudhaaf addunyaa kanarratti hin dhufu ture. Haa ta'uti garuu Addaam badii isaaf dogoggora sirriitti kan inni hubate erga Waaqayyo achi keessaa isa baasedha. Kanaaf manni kiristaanaa keenyas kan isheen kana taasistu namni kun akka inni miidhamuuf osoo hin taane akka inni dhaabbatee badii isaa ilaaluuf dogoggora isaa yakka isaa maal akka inni ta'e akka inni hubatuudhaaf jecha gara bakkeetti isa baastee jechaadha. Kan biraan qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1:19 maal jedhaa? Yaada garaa qullaa qabaadhu jedha. Yaada garaa qulqulluu qabaadhu. Nama tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaatiin amantii isaanii akka caccabu akka markabaatti immoo akka inni caccabu ni taasisu. Himniroowii fi Iskindir jara kana keessa jiru. Ani immoo Waaqayyo arrabsuu dhiisu akka baraniif adaba harka seexanaatti dabarsee isaan nan kennaa jedha. Waaqayyoon arrabsuu dhiisu akka baraniif eenyutti isaan kennedha? Harka seexanaatti isaan kenna jedha. Namni mana kiristaanaa keessaa fo'amu kan inni jiru harka seexanaarra. Waaqayyo irraa adda ba'amee jira waan ta'eedhaaf.
waaqayyo irraa fagaatee jira waan ta'eedhaaf. Kanaaf Phaawulos kan inni harka seexanaatti dabarsee isa kennuuf maalidhaafi? Waaqayyoon arrabsuu akka inni baruuf dhiisuu akka inni baruudhaafi. Kanaaf kaayyoon manni kiristaanaa shakkitoota mana kiristaanaa irraa ittiin footuudhaafi warreen ganumsa hojii ganumsaa kana hojii shakkii kana irratti bobba'anii jiran shakkummaa isaanii dhiisuu akka isaan baraniif. Hojii isaan hojjetan maal akka ta'e akka isaan hubataniifidha. Kanaaf egaa barbaachisaa inni lammaffaan immoo keessumattuu iyyuu wantoota bu'uuraa lama argata jennee jirra. Waan ta'eef barbaachisaa inni lammaffaan immoo namoota hedduu balleessuu fi itti gaafatamummaa ta'uu irraa bilisa ta'a jechaadha. Shakkiyaan kun mana kiristaanaa keessaa gaafa ari'amu. Sababa shakkii isaatiidhaan sababa barumsa summii isaatiin namoota baay'ee kan miidhu mana kiristaanaa irraati gaafa adda ba'u tokko namichi kun maal akka inni ta'e hin beekama. Jalqaba irratti gogaa hoolaa uffatee kiristaanota keessa waan deddeebi'aa tureef hoolaa fakkaatee kan inni jiraachaa ture. Amma garuu manni kiristaanaa kennaa ishee gaashin irraa fudhattu inni shakkaa ta'uusaa adda baastee beeksistee mana kiristaanaa irratti gaafa isheen adda baastu namoonni tokko fageenya irratti inni yeeyyii waan ta'eef irraa fagaatu. Lammaffaa immoo innis dogoggora inni raawwate namoonni isa ilaalanii akka isa faana hin dogoggorreef waan fayyaduuf itti gaafatamummaa jalaa bilisa ta'a. Uftaan keessa Yesuus Kiristoos barumsa isaa keessatti namni tokko nama tokkoof sababa badii ta'uurraa dhagaa guddaa morma isaatti hidhatee galaana hobbuusu caalaa filatamaa akka inni ta'e kan dubbatu jechaadha. Sababa kun maalidhaa? Namni tokkos nama tokkoof sababa badii ta'uu hin qabu, karaa badii ta'uu hin qabu. Kana ta'uurra mataa isaadhaan baduu wayyaa kan jedhudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulosis ergaa Roomee irratti kan inni barreesse namni du'e cubbuurraa ni fayya kan inni jedhe. Yoo xiqqaate namni du'e yookaan namni harame kuni yakka isaatiin sababa badii isaatiin namoonni warreen kaan akka isaan hin miidhamne irraa bilisa ba'a. Kanaaf manni kiristaanaa keenya nama kana mana kiristaanaa irraa footi. Sababni inni barbaachisan sadeeffaan manni kiristaanaa keenya shakkitoota mana kiristaanaa irratti footu warra kaaniif barumsa akka ta'uufidha. Namoonni kaan akka isaan irraa barataniifidha. Namni sun gaafa mana kiristaanaa keessa jiraatu, gaafa mana kiristaanaa keessa taa'u, hojii shakkiisaa sanaa mana kiristaanaa keessa gaafa bal'isu miseensa biraa horachuu danda'a achi keessa taa'e. Haa ta'uti garuu badii fi shawoo yakka isaatiin gaafa mana kiristaanaa keessa haayamu namoonni hedduun hojii isaa irraa ni baratu. Badii isaa irraa ni baratu. Qulqulluun Yohaannis afaan warqaa ammas dubbii kana keessumatti wanta nuti xiyyeeffannoo itti kennuu qabnu irratti gaafa dubbatan maal jedhu kitaaba hiikaa ergaa qulqulluun Phaawulos warra Galaatiyaadhaaf barreesse irratti yeroo sirrii ta'etti wantoota xiqqoo irratti ariitiin murtoo sirrii ta'e kennuu dhabuu keenya miidhaa fi jeequmsa nu mudateef sababa ta'eeraa jiru. Yeroo sirrii ta'etti wantoota xiqqoo irratti ariitiin murtoo sirrii ta'e kennuu dhabuun keenya rakkoodhaaf miidhaa har'a nu mudate yookaan jeequmsa har'a nu mudateef sababa ta'ee jira. Dogoggorri xiqqoo tarkaanfii sirreeffamaa yeroo sirrii ta'etti osoo hin fudhatiin kan darbinu yoo ta'e dogoggora gurguddaa akka uumamuuf sababa ta'uu jedha. Dogoggorri xiqqoon yeroo sirrii ta'etti yeroo sirreeffamuu qabanitti yoo nuti sirreessuu dhiisnee bira dabarree dogoggoroota gurguddoo dhalanii argamu. Yeroo madaa qaama keenyaa irratti mul'atu. Keessumatti yeroo madaan xiqqoo sun mul'attu yeroo sanatti yeroo isheen mul'attu yoo yaaluu dhiisnee summaa'uudhaan madaa lubbuu keenyaaf sodaachisaa ta'e uumuu danda'a. Dogoggoraaf wantoonni hin malle kan nuti irratti uffannee darbinu kuni badii lubbuu keenyaa irraan ga'uu danda'u. Haa ta'u garuu warri barsiisa Waaqayyoo irraa maqanii waan xiqqoo tokko jijjiiruuf yaalan jalqabarraa kaasee sirnaan osoo adamaman ta'e weerarri garee shakkitootaa amma kana hin dhalatu ture. Manni kiristaanaa immoo obomboleetti akkasiin hin qabamtu turte. Namni amantaa Ortodoksii keessatti waan xiqqoolee jijjiire hundee amantaa irratti badisa fidaa jechuudhaan abbaan qulqulluu kun kan isaan dubbatan. Kanaaf manni kiristaanaa keenya keessatti waan hundumtiyyuu of eeggannoodhaan ta'uu kan inni qabu kan jedhamuuf kanaafidha. Yeroo sirrii ta'eef sa'aatii sirrii ta'etti shakkitoota mana kiristaanaa irraa hin foonu yoo ta'an rakkoo guddaa dhaluu danda'a. Wanta nuti irratti xiqqoodha. Kun hoomaa miti jennee tuffannee bira dabarru yeroo biraatti immoo hammeenya guddaa fidaniiti kan isaan argaman. Kanaaf isa kana akka hin uumamneef yeroo irratti wanta hundumatti xiyyeeffannee itti kennuu qabna. Kanaaf shakkitoota mana kiristaanaa irratti gaafa foonu keessattiyyuu namoonni warreen kan akka isaan irraa barataniidhaaf. Namoonni warreen kan badii isaanii yakka isaanii kanarratti akka isaan irraa barataniidhaaf. Namni isaan fakkaatu mana kiristaanaa keessatti kaa'aa jiru hojiin sun dogoggora ta'uusaa sirrii akka inni hin taane hubate akka inni dhaabbate of ilaalu akka inni duuba deebi'uudhaaf sababa guddaadha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedha? Warri kaan akka sodaataniif kanneen cubbuu hojjetan hunduu
fuulduratti adabaa jedha. Warreen kan akka sodaataniif warreen cubbuu hojjetan hundumayyuu fuulduratti adabaa jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti jechaadha. Kana kan jedheef maalidha? Warreen kan cubbuu sana fakkaatu gaafa hojjetan namni sun cubbuu sanaan waan adabamee jiruuf warreen kaanis immoo sababa cubbuu sanaan akkuma isaa adabamuu waan jiraniif dursanii akka isaan sodaataniif isaan gargaara. Kanaaf manni kiristaanaa keenya namoonni fakkaattiin isaanii mana kiristaanaa keessaa akka isaan hin kaaneef jecha namoota sana mana kiristaanaa irraatii ni foote jechaadha. Kanaaf isaan kun sababoota gurguddoo manni kiristaanaa keenya shakkitoota ittiin mana kiristaanaa irraatti ittiin footudha. Haala kamiin shakkitoota kan immoo fo'aman foona akka jedhamu keessattuu shakkitoota immoo haala kamiin fo'amu kan isaan jedhuu fi haalli fo'insaa shakkitoota kun shakkii isaanii irratti kan hundaa'edha. Shakkii kana kallattii lamaan ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaan shakkii yookaan ganiinsa beekamaa fi shakkii keessummaa ta'e yookaan ganiinsa keessummaa ta'edha. Shakkiin yookaan immoo ganiinsi beekamaa kan nuti jennu shakkiiwwan armaan duratti sadarkaa yaa'iiwwan mana kiristaanaa irratti dhorkaman fi sadarkaa yaa'ii mana kiristaanaas ta'e addunyaalessaa irratti kanneen dhorkaman kanneen beekamoo ta'an kanneen seenaa mana kiristaanaa keessatti barsiifaman shakkiiwwan beekamoo jedhamu. Kanaaf namni tokko shakkii beekamaa kanaan dura ka'ee ture irra deebi'ee yoo ka'e nama shakkii kana raawwachuudhaaf mana kiristaanaa irraa fo'uudhaaf yaa'iin haaraan hundaa'uun hin barbaachisu. Keessumattuu nama shakkii hariyoos hin qabatee ka'eedhaa fi yaa'ii akka niiqaa qopheessuun hin barbaachisu. Sababiin isaa yaa'ii niiqaa irratti namoota yaada shakkii sana qaban hundumaa maal ta'anii jiru waan ta'eedhaaf fo'amanii jiru waan ta'eedhaaf murtoon taa'ee jira waan ta'eedhaaf. Akkasumas nama shakkii akka Nistiyoosiin kaase yaa'iin Efesoon kan biraan hin barbaachisu. Murtoo yaa'ii sanaatu arras hojii marra hoolaa jechaadha. Keessumatti shakkiiwwan beekamaa kana waan ganiinsa beekamaa kana yoo raawwatame sadarkaa yaa'ii sabakaattis ta'e sadarkaa kutaa lallabaatti namni kamiyyuu mana kiristaanaa irratti isaan fuudhuu danda'a. Kam shakkitoota kana shakkii beekumsaa shakkii yookaan ganiinsa beekamaa kana warreen qaban. Shakkii keessummaa kan ta'e warreen uumaniif immoo keessumattiyyuu shakkii haaraa ta'e kan armaan dura hin turre haa ta'u garuu tuufiitii dogummaa mana kiristaanaa wajjin kan wal dha'u kan wal mormu har'a yoo kaase yaa'iin ni barbaachisa. Yaa'iin taa'ame dhimma namicha kanaaf deebiin kenname namichi kun isa kanaaf namanu jedhee deebii fudhachuu yoo dide yoo hamanuu dide yaa'iin kanaan mana kiristaanaa irraa isa fo'uun jechaadha. Kanaaf shakkiin haala kanaan fo'amu. Inni kan biraan immoo shakkitoonni akkamittiin deebi'u gaafa mana kiristaanaatti deebi'an akkamitti deebi'u kan jedhudha jechaadha. Kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu. Egaati akkuma jalqaba irratti kaasne gaafuma shakkitoota mana kiristaanaa irraa fo'u keessatti wanta ilaalle keessaati kaayyoo fedhiin mana kiristaanaa shakkitoota mana yookaan nama miseensa ishee ta'e mana kiristaanaa keessaa fo'u mitiiti warreen bakkee jiran iyyuu akka isaan gara mana kiristaanaatti deebi'aniidhaaf kan dhamaatu ta'uu ishee ilaallee jirra jechaadha. Kanaaf manni kiristaanaa namoota shakkiin dhorkamanii namoota mana kiristaanaa irraa fo'amanii adda ba'an kuni ni deebina yoo jedhan hawwii fi fedhii ishee guddaadha. Hawwii fi fedhii mana kiristaanaadha. Hawwiin ishee yeroo hundaa kadhannaa ishees kanadha. Erga isaan mana kiristaanaa irraa ba'an erga footee booda waa'ee isaaniif ni kadhatti. Waa'ee isaaniif ni gadditu yeroo hundumaayyuu sababiin ishee qaama ishee dhabde waan ta'eedhaaf. Qaama ishee keessaa tokkotu irraa hir'atee jira waan ta'eedhaaf. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sabii samii irraatti kan inni bu'ee dhufe hoolota 99 dhiise hoolaa tokkitti ishee badde sana barbaachadha. Kanaaf manni kiristaanaa keenyas kan badee kun gaafa inni deebi'u waa'ee nama badee kanaaf ni gadditi. Gaafa nan deebi'a jedhu immoo ni gammaddi keessa isheetti. Isa kana fakkeenya fudhannee kan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 22 hanga 24tti waa'ee mucaa badee argame sana nuuf kaa'ee jira. Mucaan badee argame kun gaafa inni gara manaatti deebi'u abbaan isaa hojjettoota isaatiin ariifadhaatii uffata isaaf ta'u fidaa. Kophee miila isaas immoo isaa fidaa. Qubeelaas immoo miila isaatti fidaati kaa'aa. Dibicha coomaas immoo fidaati maal godhaa jedha. Qalaa fi mucaan kun maal ta'e ture badee ture amma garuu argameera. Du'ee ture amma garuu maal ta'eera jiraataa ta'eera jechuudhaan gammachuu guddaa taasisetti kan inni simate. Maal ilma isaa badee ture. Ilmi isaa kun jalqaba irratti kennaa abbaan isaa isaaf kenne. Quufa mana abbaa isaatii qabeenya mana abbaa isaatii tuffateeti kan inni keessaa ba'e. Abbaa isaa dhagoo dideeti kan inni mana kiristaanaa mana abbaa isaa keessaatii ba'e. Haa ta'uti garuu gaafa mana abbaa isaatii keessaatii ba'u mana abbaa isaatiin ala jireenya kan qabaanne jireenya isaa kan itti ulfaate gaafa hubatu gara abbaa isaatti deebi'e.
Egaa shakkitoonni kunis akkuma jalqabarratti isin kaas faayidaa isaaniif jenneeti akka isaan of ilaalaniif jenneeti waan ta'eedhaaf erga mana kiristaanaa irraatii foomanii of ilaalanii mana kiristaanaan ala jireenya akka hin qabne gaafa baran gaafa mana kiristaanaatti deebi'an manni kiristaanaa simannaa ho'aadha kan isheen isaaniif taasistu. Isaaniif ni gammadi ni kadhatti ofittiin fudhatti. Sababii nama gaabbii tokkodhaan nama osoo hin taane ergamoonni samiillee waan gammadaniif. Namni tokko gaafa inni yakkee ture deebi'u gaafa inni hojii cubbuu isaa irraati gaabbiidhaan deebi'u nama miti ergamoonni samiiyyuu gammachuu guddaadha kan isaan taasisan. Haa ta'uti garuu namoonni kun ni deebina gaafa isaan jedhan mana kiristaanaa deebinee ol seenna gaafa isaan jedhan callisnee waan isaan hin dhumna jedhaniif akka nama horii gara dallaatti galchuu ol seensuu qofa osoo hin taane wanta nuti taasisuu qabnu ni jiru. Wanta nuti taasisuu jirru maalidha akka jedhuu fi xiyyeeffannoo wanta nuti ilaalu nu jalqabaa deebi'uun isaanii dhugumatti laphee isaanii irraadhaa moo tooftaaf akka jedhu xiyyeeffannee ilaaluun nurra jiraata. Shakkitoonni kun gaafa mana kiristaanaatti deebanii jechaadha. Sababiin isaa adeemsa manni kiristaanaa keenya hanga irraatti taasifte keessatti namoota gosa lamatu ishee mudataa ture waan ta'eedhaaf. Shakkitoonni mana kiristaanaa keessaa bahanii gaafa mana kiristaanaatti deebi'an kanneen dhugumatti laphee isaaniirraa gaddanii hojii hojjetaniif dogoggora ta'uu isaa hubatanii gara mana kiristaanaatti deebi'an hedduun turaniiru. Akkasumas akkuma isaan kun jiran immoo kanneen mana kiristaanaa keessaa bahanii hojii isaanii sana deebi'anii mana kiristaanaa keessatti babal'isuudhaaf summii isaanii sana halaan waan hin facaasneef hidda isaanii sana halaan waan mana kiristaanaa keessa hin dhaabbanneef isa kana deebisanii mana kiristaanaa keessa dhaabbachuuf mana kiristaanaa jeequuf mana kiristaanaa balleessuudhaaf gara mana kiristaanaatti tooftaadhaaf jecha deebi'an ni jiru. Kanaaf manni kiristaanaa namni tokko nan deebi'aa mana kiristaanaatti nan dhufaa gaafa na jedhu tola jettee qofa fudhachuu osoo hin taane namichi kuni dhuguma deebiinsa kun sirriidha. Dhugumatti gaabbeera maalirraa deebi'aa jira jettee xiinxaltee ilaaluutu irra jiraata. Yoo isa kana hin taasisne rakkoon yaa'ii niiqaan booda ture aras mana kiristaanaa keenya keessatti ni mul'ata jechaadha. Yaa'ii niiqaan booda maaltu ture kan jedhuudhaaf manni kiristaanaa keenya yaa'iiwwan addunyaalessaa sadii gurguddoo taasiste keessaa yaa'ii niiqaa isa jalqabaati. Yaa'ii kanarratti manni kiristaanaa keenya ganumsa Ariyoosiin fi fakkaatota isaa mana kiristaanaa irratti kan isheen foote. Erga mana kiristaanaatti footee booda Ariyoos waan itti murteeffameef mana adabaa seenee ture. Mana sana keessa taa'ee karaalee namoota adda addaadhaan yaadota propagaandaa garaagaraa kaasuudhaan gara mootii Qusxinxiinoositti yeroo deddeebiidhaan namoota itti ergachaa ture. Yaadni inni ergataa tures ani yaada shakkii kana hin qabu. Badii raawwadhe hin qabu. Badii osoo hin raawwatin anaan hadaban jechuun mana kiristaanaadhaan nafuudhaan jechuudhaan mootii kana sossobachaa ture jechaadha. Dhumarratti mootiin kuni Ariyoos mana hidhaatti baasee gara masaraa mootummaa akka inni dhufu taasise. Gaafa taasisus Ariyoos yaada galiinsaa isaa yookaan immoo yaada isaa barreeffamaan barreessee akka inni dhiyeeffatu taasise. Ariyoos gaafa inni kana isa jajuu wanta inni taasise keeyyatoota shakkummaa isaa kan inni yaada duraan kaase yaada galiinsaa jalqaba irratti kaase sana bakkeetti dhiisee yookaan toora biraa irratti dhiisee wantoota sirrii macaafa qulqulluu keessa jiru wanta namni kamiyyuu haamanii fudhachuu danda'u barreessetti gaafa kan inni gashe. Ani amantaa kanarraa yookaan immoo yaada kanarraan adda ta'e tokkoyyuu hin qabu jechuudhaan barreessee xalayaa sanarratti mallatteessee mootii Qusxinxiinoos jedhaaf gashe. Yaada Ariyoos kana gaafa laalu yaadni sun dogoggora akka hin qabne hubatee Ariyoos mana kiristaanaatti akka inni deebifamu taasisan. Ariyoos gaafa mana kiristaanaatti akka inni deebifamu taasifamu keessumattuu Ariyoos xiyyeeffannoonsaa mana kiristaanaa Iskindiriyaa irra turte. Xiyyeeffannoon inni itti xiyyeeffatee deebi'ee jechaadha. Gaafa deebi'u maal godhee mootiin kun xalayaa gara mana kiristaanaa sanatti akka inni isaa barreessu taasise. Gara mana kiristaanaatti qofa akka inni deebi'u qofa osoo hin taane akkuma warra kaanittis icciitii irraa akka inni hirmaatuudhaaf wantoota mana kiristaanaa keessa jiru hundumayyuu warra miseensota kaan hunda akka inni qoodachuu danda'utti xalayaa sanarratti akka inni barreessuuf taasise jechaadha. Yeroo sanatti egaa Awusaaboos harka mirgaa Ariyoosiin kan ture gara mootii Qusxinxiinoos isa kan mootii warra Zeeniikaa kan turetti xalayaa kana erge. Gaafa xalayaa kana ergu maal jedhee ergaa warra gara mana kiristaanaatti deebi'uu barbaadan hunda yoo hin fudhanne an ofii kooti teessoo keessan irratti isinin buqqisaa jechuudhaan itti dhaadachuudhaan jecha akeekkachiisaa kana wajjin isaaniif barreesse jechaadha. Egaa
Ariyoosis xalayaa kana fudhatee gara Iskindiriyaa deeme. Gaafa gara Iskindiriyaa deemu qulqulluun Atiinaatiyus Ariyoos inni diina Kiristoos ta'ee fi gareensaa mana kiristaanaatti tasumayyuu ol deebi'uu hin qabanii dhufuu hin qaban jechuudhaan ejjennoo cimaadhaan dhaabbatanii kan morman jechaadha. Qulqulluun Atiinaatiyus. Gaafa kana qulqulluun kun gaafa inni akka itti mormu hangoo of harkaa qaban fayyadamuudhaan yeroo sanatti qaamota siyaasaa waan of duuba hiriirsanii turanii fi hojii siyaasaadhaan waan fakkeessaniif Atiinaatiyus yeroo jaadhaaf teessoo isaarraa akka inni hari'atamu taasisaniiru. Yeroo jaadhaaf akka inni irraa teessoo isaarraa bu'u akkasumas immoo waggoota 17 akka inni hari'amu taasisanii jiru jechaadha. Eenyu Ariyoos fa'achaadha. Kun rakkoon kun kan inni dhufeef maalidha? Ariyoos gaafa inni deebi'u maaliif akka inni deebi'e xiinxaluu dhabuurraa kan ka'edha. Kaayyoon isaa dhugumatti lapheerraa gaabbee gaddee waa'ee Kiristoos isaaf galee deebi'ee moo tooftaaf deebi'e kan jedhu adda baasuu dhabuudhaan kan ka'edha. Wanti seenaa nama barsiise namni seenaa irraa hin baranne waa biraarraa barachuu hin danda'u. Arras nuti seenaa kanarraa waan hin barannu taane qormaanni sun arras irra deebi'ee uumamu. Tooftaa yeroo sana raawwatan Ariyoos mana kiristaanaa waggoota 50 itti fufiinsaan jeequmsa hamaa keessa turte manni kiristaanaa jechaadha. Garteewwan isaa faana ta'uudhaan. Kanaaf namni tokko nan deebi'a mana kiristaanaa miseensan ta'a deebi'ee nan seena gaafa inni jedhu xiinxaluun irra jiraata ilaaluun irra jiraata gad fageessinee. Dhugumatti namni kun hamanii deebi'aa jedhamu tooftaadhaaf. Keessumatti bara kana keessatti warreen taaddisoo amala taaddisummaa qabatanii deemaa jiranii mana kiristaanaa keessatti tooftaa kanaan kan isaan deemaa jiran. Al takkaa ni ba'u, al takkaa immoo ni deebi'u. Al takkaa ni ba'u, al takkaa immoo ni deebi'u. Namoonni kun dhugumatti takkaa gaddanii deebi'anii taanaan lammaffaa ba'uu waan barbaachise. Kaayyoon isaanii maadha waan ta'eef mana kiristaanaa keessa taa'anii piroojeektii mataa isaanii hojjechuu barbaadu waan ta'eedhaaf. Kanaaf namoonni kun hordofamuu qabu, xiyyeeffannoon ilaalamuu qabu. Yoo akkasiin taasisne manni kiristaanaa keenya rakkootti kan kuuftu ta'uu dandeessa jechuudha. Inni lammaffaan immoo wanta nuti ilaaluu qabnu keessumattuu shakkitoonni kun ni deebina mana kiristaanaatti miseensa sheetaanaa jedhanii gaasaan dubbatanii dhimmoota isaanii garee yookaan walitti qaban bakka tokkotti osoo hin taane sadarkaa dhuunfaatti ilaaluu xiinxaluun irra jiraata. Yeroo tokko namoonni gareedhaan deebi'uu danda'u. Gareedhaan mana kiristaanaa keessaa akkuma baanitti gareettiin deebi'uu danda'u. Gaafa kana deebina jedha. Gaafa isaan jedhanii namoota kana walitti qabaadhaan qabnee manatti isaan galchuu osoo hin taane dhimma tokko isaanii kan itti dhiyeenyaan ilaaluu qabna. Namoonni kun maaf akka isaan ba'an tokko isaanii badiin isaanii maal akka ta'e saamaadhaan mana kiristaanaa keessaa akka isaan ba'an xiyyeeffannee ilaaluun irra jiraata. Yoo kana hin ilaalle namoonni kaan keessa guugatanii galuu danda'u waan ta'eedhaaf gareedhaan waan ilaalu. Sababiin isaa kana bira darbee immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis guyyaa murtootti maal ta'an dubbate hundumtuu namni kamiyyuu tokkoon isaa badii mataa isaa irratti murtaa'uuf akka jirudha. Qulqulluun Daawit faarsaa isaa 62 lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Ati namaaf akka hojii isaatti gatii isaa ni deebistaafi jedha. Namni kamiyyuu hojii isaa akka mataa isaatti kan inni fudhatu waan ta'eedhaaf. Akkasumas qulqulluun Phaawulos Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Kanaafis nu keessaa hundumtuu adda addaan waan godhe sababii isaa wajjin Waaqayyoof himuuf jira jedha. Adda addaan waan godhe sababii isaa wajjin Waaqayyoof himuuf jira. Tokkoon keenya yoo jedha. Sababa isaati. Kanaaf namoonni sun mana kiristaanaatti gaafa deebi'an tokkodhaan waan balleessan waan raawwatan dubbachuutu isaan irra jira. Maaliif mana kiristaanaa keessatti akka bahan himuutu isaan irra jira. Kanaan ala warreen kaan jala dhokatanii ammas barumsa shakkummaa isaanii sana labsuu danda'u waan ta'eedhaaf. Inni kan biraan mana kiristaanaa keessaa akka bahanii fi sababa itti mana kiristaanaa keessaa bahan tarreessuutu isaan irra jiraata. Yeroo baay'ee namni tokko gaafa gaabbii galu gaafa badii isaa irratti dudduuba deebi'u maal akka hojjetee gaabbii galu namoonni hin beekne hedduu jira. Namoonni tokko callisanii nama ilaalanii mana kiristaanaa keessaa kanneen bahan jiru. Namoonni kun keessumatti iyyuu shakkitoonni kun keessumatti mana kiristaanaatti ni deebina gaafa jiran maal balleessanii bahan. Isa kana jalqabatti lafa kaa'uu qabu ofii isaaniidhaan. Badiin isaanii maal akka ta'e, yakki isaanii maal akka ta'e, sababa maalii manni kiristaanaa immoo isaaniin footee sababoota kana sirreessuu qabu. Yoo kana hin tarreessine ammas rakkisaa hamaadha waan ta'eedhaaf. Badii isaanii sagalee isaa hin hubatan waan ta'eedhaaf. Yakki isaanii kaleessa maal akka ta'e adda baasanii waan hin beekneedhaaf tarreessuu qabu waan itti mana kiristaanaa isaan ariite. Hanga guyyaa deebi'anitti kitaabas ta'e lallaban qabu yoo ta'e faaruus qabu yoo ta'e yaadota galiinsaa wajjin kan wal qabatan waanta hojjetamu yoo jiraate hundayyuu balleessuu qabu. Haquu qabu jechaadha. Haquu qabu osoo hin taane isa kana balleessuudhaaf waadaa galuu qabu.
sadarkaa miidiyaadhaan waan ta'e sadarkaa miidiyaadhaan ibsa kennanii sirreessuu qabu. Yoo kana hin taasisne ammas achi barumsa isaan summii isaan lafa kaa'anii dhufanii namoonni biraattiin babbadaa ofii isaanii immoo si fayyinii irrachuu hin danda'an waan ta'eedhaaf. Kana taasisuu qabu. Isaa kana yoo kan taasisan ta'e qofaadha kan isaan mana kiristaanaatti deebi'uu qaban. Kan biraan immoo badiin isaanii yakki isaanii ganiiti isaanii sadarkaa waltajjiirratti yoo ta'e waltajjiirratti ba'anii badii raawwatan sana deebanii uummataaf ifa gochuu qabu. Akka deebi'an maayira akka hojjetan waan isaan hojjetan sun immoo dogoggora ta'uusaa lafa kaa'uu qabu himuu qabu. Kana yoo taasisan yaada shakkisan irraati kan ittiin deebi'anii manni kiristaanaa keenya isaan simattudha. Kaayyoo mana kiristaanaas warreen bakkee ba'an osoo hin taane warreen mana keessaayyuu warreen mana ba'an osoo hin taane warreen bakkee jiran hundayyuu gara mana kiristaanaatti deebisuudhaaf fudhachuudha waan ta'eedhaaf warreen dhufan kana hilillee gammachuudhaan haala kanaadhaan gara miseensummaa isheetti gara qaama isheetti deebistee tokkummaadhaan isaan wajjin jiraattee jechaadha. Kanaaf dhimmoota kana xiyyeeffannoon ilaaluu qabna jechaadha. Dhumarratti wanta nuti ilaallu shakkiif shakkitoota irraa immoo akkamitti of eeguu qabna. Sheera xiyyeeffanne kutaa wanta muraasa taate irratti dubbannee dabarraa jechaadha. Keessumatti iyyuu dhimmoonni kun dhimmoota ijoodha, dhimmoota murteessoodha. Gaafa mana kiristaanaa keenya keessa jiraannu keessumatti kiristaanummaa keenyaan jabaannee kan jiraannuudhaa fi wantoonni nu barbaachisu keessaa inni jalqabaan fi inni bu'uurri keessumatti iyyuu warra shakkitoota kanarraa of eeguudha. Summii isaanii irraa of eeguudha, yaada shakkii isaanii irraa of eeguudha. Isaan irratti yoo hin eegne barumsa isaaniitiin liqimfamuu dandeenya waan ta'eedhaaf. Yaada isaaniidhaan liqimfamuu dandeenya waan ta'eedhaaf. Kanaaf egaati isa kana akkamitti of eeguu dandeenya kan jedhuudhaaf inni jalqabaa mana kiristaanaa beekuudha. Wanti barbaachisaadha bu'uurri ta'ee mana kiristaanaa beekuudha. Egaa wanti baay'ee rakkoo nutti ta'e yeroo hedduun keenya mana kiristaanaa hin beeknu. Mana kiristaanaa osoo hin beekin kiristaana taanee jiraanna. Kiristoosin osoo hin beekin Kiristoosin lallabna. Kiristoosin osoo hin beekin waa'ee Kiristoosin dubbanna. Osoo Kiristoosin beekne osoo mana kiristaanaa hunda irraati ishee hubanneeti yaada shakkii kamiifuu liqimfamnu turre. Dubbiiwwan yeroo yerootti kaa'aniin hin jeeqamnu turre. Kanaaf egaa mana kiristaanaa beekuun baay'ee bu'uura. Mana kiristaanaa kana immoo yoo beeknu kan jennu kana karaa lamaan ilaaluu danda'u nurra jiraata. Innis inni jalqabaa maayidhaa beekumsa ishee beekuu. Beekumsa ishee beekuu gaafa jennu beekumsa mana kiristaanaa keessumatti dogumaa ishee, qannoonaa ishee, sirni ishee, amalli ishee maalidha? Dogumaa mana kiristaanaa keenya maalidha? Mana kiristaanaa keenya keessatti dogumaa kanneen jedhaman isaan kamidha? Qannoonaa jedhamuudhaan kan barsiifamu tuufiitii yookaan darbuudha kan jedhamu isaan kamidha? Sirni mana kiristaanaa keenya barsiistu, hordoftu sirni ishee isa kamidha? Amalli manni kiristaanaa keenya qabdu amala akkamiiti? Kana beekuun nurra jiraata. Kana hin beeknu taanaan ammas taanaan nuti akka nama bishaan gabateerra jiruuti. Bishaan gabateerra jiru maalidha? Garanettis jiga. Garuma gabateen sunitti jigettidha kan inni jigu jechaadha. Kanaaf waa'ee mana kiristaanaa hin beeknu taanaan, dogumaa mana kiristaanaa, qannoonaa ishee hin beeknu taanaan, sirna ishee hin beeknu taanaan, amala mana kiristaanaa hin beeknu taanaan kiristaana ofiin jechuun murtii ulfaata. Laaboon hin dandeenyu. Har'a shakkitoonni hedduun kan isaan itti ka'anii akka dambalii galaanaatti nu raasaniif tokko sababni isaanii guddaan kanadha. Mana kiristaanaa keenya keessa namoonni hedduu harka caalu barteen jiraataa jira malee beekee jiraataa jira miti. Namoonni mana kiristaanaa beekanii jiraatan muraasadha. Irra jireessi keenya barteedhaan dhaalmaadhaan kan fudhanne akka dhaalmaatti fudhannee ilaalleetti kan deemaa jiru malee mana kiristaanaa beeknee miti kan ittiin jiraachaa jiru. Dogumaa mana kiristaanaa keenya keessatti wantoonni dogumaa ta'an wantoonni bu'uura ta'an maal jennee osoo kaasne namoonni deebisan muraasadha. Qannoona mana kiristaanaa keenyaa keessatti wanti qannoonaadha jedhame maalidha jennee osoo gaafanne kan deebii kennu muraasadha. Sirni manni kiristaanaa keenya hordoftu sirna akkamiiti? Sirna sanaan jiraachaa jirraa? Amala sanaan jiraachaa jirraa jennee osoo gaafanne namoota muraasadha. Sababa kanaafidha har'a namoota hedduus kan nutti dhabaa jiru jechaadha. Kanaaf tokkoon keenya yeroo qabnu fayyadamne waa'ee dogumaa mana kiristaanaa keenya beekuun nurra jiraata. Waa'ee qannoona mana kiristaanaa keenya sirna mana kiristaanaa keenya keessa jiru beekuun nurra jiraata. Kanaaf beekumsi inni jalqabaan beekumsuma ishee beekuun manuma kiristaanaa beekumsa ishee beekuu qabna. Maayira shakkitoota irraati bilisa ba'uudhaaf isaan irraati of eeguudhaaf. Inni lammaffaan immoo beekumsi keenya beekuu qofaan osoo hin taane jireenya agarsiisuun nurra jiraata. Jireenyaan agarsiisuun nurra jiraata.
Kiristaanummaan jireenya hin qabne kiristaanummaa jiraachuu hin danda'u. Hedduun keenya sadarkaa tiyooriitti beekuu dandeenya. Garuu sadarkaa afurummaadhaan kufaadha. Hojiidhaan kufaadha. Amantaanis immoo hojii malee du'aadha jira qulqulluun Yaaqoob. Kanaaf amantaa keenya hojiin agarsiisuu qabna. Beekumsa nuti beeknu waan beeknu sana jireenyaan agarsiisuu qabna. Kiristaanummaan jireenyaan waan taateedhaaf. Lallabni keenya jireenyaan waan taateedhaaf. Barumsi keenya jireenyaan waan taateedhaaf. Abboonni keenya warreen duraan darban, qulqulloonni warreen duraan darban addunyaa kana kan isaan barsiisaa turan lallabaan qofa osoo hin taane jireenya isaaniidhaan. Uffannaa isaaniidhaan, amala isaaniidhaan beekamu turan. Kanaaf nutis ara kiristaanummaa keenya beeksisuu kan dandeenyu jireenya ishee jiraanneeti. Naamusa kiristaanummaa yoo hin calaqqisiisne akkamitti kiristaan ofiin jechuu dandeenya? Sirna ishee yoo hin eegne hin jiraannu taane. Wanti manni kiristaanaa nurraa eegdu, wanta isheen nurraa barbaadu yoo hin raawwanne mana kiristaanaa akkamitti beeknas ofiin jechuu dandeenya jechaadha. Yookaan beekumsi keenya sadarkaa yaadaa qofaatti ta'ee hafa. Sadarkaa hojiidhaan hin mul'atu waan ta'eef. Kanaaf shakkitoota kanarraatti of eeguudhaaf amala kana calaqqisiisuun nurra jiraata. Mana kiristaanaa beekuu qabna. Beekumsa keenya immoo tokko sirna ishee sirriitti beekuu, dogmaa ishee sirriitti beekuu, lammaffaa immoo wanta beekne kanaan jiraachuu qabna, agarsiisuu qabna. Yoo jireenyaan hin agarsiisne wanta baranne wanta beeknu kana jireenyatti yoo hin eegne hiikaa waan hin qabaanneef isa kana gochuu qabna. Inni kan biraan madda shakkii fi shakkitootaa irraa fagaachuudha. Madda shakkii fi shakkitootaa irraa fagaachuudha. Wantoonni shakkiif nu saaxilan maal akka isaan ta'an adda baasnee beekuu nurra jiraata. Keessumattuu kitaabolee isaanii dubbisuu dhiisuu qabna. Sirna waaqeffannaa isaanii ilaaluu dhiisuu nurra jiraata. Karaa sooshaal miidiyaadhaan keessumattuu addunyaan irra keessa jiraannu keessatti. Sooshaal miidiyaan hedduun yaada shakkitootaa keessaan kaasaa oolan waan ta'eedhaaf. Wanta ilaallu foonee ilaaluu qabna. Maaliidhaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Wanti hundumtuu nu fayyameera. Garuu immoo wanti hundumtuu nu fayyadu jedha. Kanaaf wanta addunyaa kanarra jiru hundumtuu waan akka isaan nu fayyadan, akka isaan nu gargaarre beekuu nurra jiraata. Kanaaf maddoota shakkii kana ilaaluun nurra jiraata. Madda shakkii kan ta'e kanneen Waaqayyoo wajjin wal nu lolchiisan, kanneen Waaqayyoo irraa adda nu baasisan isaan kana hordofuu hin qabnu, ilaaluu hin qabnu, dubbisuu hin qabnu, irraa fagaachuu qabna, irraa of eeguu qabna. Inni kan biraan immoo shakkitoota kana wajjin wal falmuu dhiisuudha. Shakkitoota wajjin wal falmuu dhiisuudha. Yeroo baay'ee ofii keenya osoo hubatiin namoota hubachiisuudhaaf dhamaana. Ofii keenya osoo hin beekin isaan hin beeksisuudhaaf dhamaana. Keessumatti immoo amalanni shakkitoonni ittiin beekaman keessaati amala dhaabbataa hin qabani. Shakkitoota kana amansiisuudhaaf baay'ee ulfaatudha. Sababiin isaa wanta jalqaba gaafataniif deebii gaafa argatan wanta biraatti darbu. Malee sirriidhaan inni kun jedhanii fudhatanii ittiin hin fayyan, ittiin hin deebi'an. Kanaaf tokkoffaa ofii keenya yoo nu banne taane namoota sanaa wajjin yoo falmine ittiin dogoggoruu dandeenya. Wajjin kufuu dandeenya. Lammaffaa immoo isaan hin falmine isaan deebisna jennee dhamuun keenya akkuma abbaan keenya abbaan Agristiyoos dubbatan isaan wajjin dhamuun faayidaa akka hin qabne isaan irraa fagaachuudhaa fi warreen jedhan bicha jabeessuun bichaan bu'a qabeessa akka inni ta'e akkuma isaan dubbatan akka itti hubanne yaada shakkii isaaniidhaan akka hin liqifamneef isaan hin falmuuraati ofii guddaa jiraata. Yoo akkas taasisne shakkitoota kanarraatti of eegna. Kana taasisnee jiraachuus nurra jiraata. Ala kanaa yoo deddeebine tokko ofii keenyas jabaannee dhaabbanna. Lammaffaa namoota biraafis fakkeenya ta'an sadiiffaa mana kiristaanaa keessa inni ittiin jiraanna waan ta'eedhaaf wantoota kana taasisuun nurra jiraata. Kanaaf egaa akkuma walii galaatti barumsi keenya gabaabinaan kana fakkaata. Yaada yoo qabaatan, gaaffii yoo qabaatan karaa masaariitii miidiyaa keenya gaafachuu dandeessu. Dhimma irratti ifa isiniif hin taane irra deebi'amee akka isiniif ifu kan barbaadan akkasumas immoo gaaffiiwwan kana wajjin wal qabatee isiniif deebi'u kan barbaadan yoo jiraate karaa saanduqa yaadaa barreessuudhaan gaafachuu dandeessu. Waaqa nu barsiise, Waaqa nu dheekkame, Waaqa nu gorse, maqaan isaa kan ulfaate, kan galatame, kan ol jedhu nuuf haa ta'u. Waaqayyo kan baranne kana laphee keenya irra nuuf haa bulchu. Isa baranne kanaan kan bannu. Kan ittiin kumnu osoo hin taane, kan ittiin mootummaa isaa dhaallee, dhaaltu mootummaa isaa taanu, kan ittiin jiraannu, kan ittiin firii buufnu Waaqayyo nu haa taasisu. Nagaa ta'a bakka jirtanitti Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Maqaa Ilma Qulqulluuf galanni haa ta'u.